Habashni maalin nu caalan seetan difference akkuma nuti qabnutti qaban wal nyaatanuun ammoo dantaa isaaniitti beekan. Dantaan isaanii maali? Aadaan teenya namummaan keenya biyya san irratti imposed ta'uu qabdi tajettu. Tana xiqqaa guddaan gabareen kabaree kan barin cuftinuu tanatti amanan waan dirree bahee jiraati. Yoo ummanni keenya akkana yaadanii wajji jiraachuun nama cufaaf gaarii, ummata Oromollee gaarii, nama cufaaf gaarii, ammoo haqa keessi eeganii ati biyyatee keessatti abbaa biyyaa taate hoteela gurguddaa keessa dhaynee har'aan tana yoo afaan Oromootiin dubbanne akka badatti nu laalan jee sodaanaan jee bakka lamatti Finfinnee keessatti Adaamaa keessatti hoteela gurguddaa keessa dhaynee yoo afaan Oromootiin wanti jenne akka bineensa gurra baasuu gurra baasanii gamana garagalanii nama laalanii dhiifneeti achirraa deemne jee saahibtichi kiyya waan dhugaana hime har'allee afaan Oromootiin dubbachuun Finfinnee keessatti